Abboomaa Mitikkuu goota shinni gattafe. Abboomaa Mitikkuu Waaqoo jedhama. Maqaan qabsoo inni ittiin beekamu Abbaa Xiiqii jedhama. Abbaa Xiiqii kan jedhameef xiiqii namaan qabatee osoo hin taane waan hojjetu tokko xiiqiin hojjetee galmaan ga'u malee waan duubatti hin deebineefidha. Qaroomee umurii rifeensa lama itti biqilchu hin agarre ganna 32 yookiin 33 caalaa lafarra hin jiraanne akka warri isa beekan himanitti garuu seenaa dhalootatti darbu hojjetee darbee jedhama. Gaggeessitoota adda bilisummaa Oromoo 10 gammoojjii Somaaliyaa bakka Shinniga jedhamutti amantiin addan baanu numartuu Oromoodha jedhanii ajjeefamanii fi boolla Shinnigaatti olitti warra maqaan isaanii seenan kaasu keessaa tokko Abboomaa Mitikkuu Abbaa Xiiqiiti. Sochii barattoota yuunivarsiitii keessatti shoora guddaa taphachuu kaasee hanga qabsoo hidhannootti nama fulla'eedha. Abboomaa Mitikkuu nama beekaa kutataa fi waan itti amane dubbachuu fi raawwachuuf duubatti hin deebine akka ta'e himu namoonni itti dhiyeenyan isa beekan. Abboomaan abbaasaa obbo Mitikkuu Waaqoo fi haadhasaa aadde Margee Meejanaaf ilma hangafaati. Obboloota isaa keessaa Abeel Mitikkuu yeroo dheeraaf waliin qabsaa kan turan yoo ta'u, Abboomaa Mitikkuu maatii qabsaa jabaa fi barate keessatti dhalatee guddate. Abbaan Abboomaa obbo Mitikkuu Waaqoo Yuunivarsiitii Haramaayaa irraa bara bulchiinsa Haayila Sillaasee nama digirii jalqabaan eebbifamanii fi miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessattis hirmaannaa guddaa qabanidha. Barootumsaa fa'aa waliinis walitti dhufeenya gaarii akka qabantu himama. Barattoonni Oromoo bakka garaagaraa irraa dhufan mana obbo Mitikkuutti wal gahanii waa'ee qabsoo mari'ataa turanis jedhama. Maatii qabsaa fi barate keessatti dhalachuun Abboomaa fi obboloota isaa kan akka Abeelii fa'aa ija qabsoo akka maneefitu himama. Obbo Mitikkuun miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa tokko turan. Maatii sabboonaa fi qabsaa keessaa dhalate Abboomaan. Abboomaa Mitikkuu Gimbiitti dhalatus maatinsaa nama barate waan ta'anii fi qabeenyas waan qabaniif yeroo inni daa'imaa Finfinneetti galan. Kanarraa kan ka'e Finfinneetti yeroo sana manneen barnootaa bebbeekamoo kanneen akka American Community School fa'aatti barate. Mana barumsaa kanatti ijoollee lammiilee biyya alaa fi namoota qabeenya qabantu barata ture. Dhumarratti hanga yuunivarsiitii galutti kutaa 9 hanga 12 mana barumsaa illiitii yookiin warra qaroon itti baratan Tafarii Mokononitti barate. Abboomaan nama yaada tarkaanfataa fi waa walitti qabuu fi gurmeessuu jaalatu akka ta'etu himamaa fi maatiin Abboomaa Mitikkuu Finfinneedhaa mana jireenyaa fi jireenya fooyyee kan qaban ta'uu isaaniin manneen barnootaa bebbeekamootti barachuuf carraa argachuu isaarraa kan ka'e Abboomaan barumsatti cimaa fi dandeettii afaan Ingiliziillee sirriitti qaba ture. Kanarraa kan ka'e namoonni Abboomaa wajjin falmanii amansiisuun akka itti ulfaatu himu hiriyoon isaa. Abboomaa Mitikkuu osoo warraaqsi barattootaa hin eegalin dura bara 1973tti yuunivarsiitii Finfinnee seene. Osoo inni waggaa lammaffaa barumsa ikoonomiksii barataa jiru warraaqsi barattootaa bara 1974tti dho'e. Yeroo sana namoota inni wajjin ture keessaa tokko qondaala duraanii TPLF waraana kaaba Itoophiyaa irratti du'e Abbaay Tsa'ee wajjin ikoonomiksii barataa turan. Muummee ministeera duraanii Itoophiyaa kan turan obbo Mallas Zeenaawii caalaa Abboomaa fi Abbaay Tsa'ee beekamoo akka turantu himama. Yeroo sana barreessaa olaanaa gamtaa barattootaa ta'uun dorgommii cimaa qaba ture. Barattoonni Oromoo fi kan Tigraay irraa dhufan aangoo gaggeessummaa barattootaa of harka galfachuuf dorgommii falmii cimaan akka turetu himama. Abboomaan nama Finfinneetti guddate ta'uu isaatiin barattoota saboota garaagaraa irraa dhufan biratti baay'ee jaalatamaa ture. Laggasaan yookiin Mallas Zeenaawiin beekamaan turre inumaayyuu Abbaay Tsayeetu irra beekamaa ture. Mallas Siyyee Abbaay Tsayee fi Abboomaffaa baachii tokko turan. Abboomaa wajjin kan dorgommii seene Mallas osoo hin taane nama biraati. Ijoollee Finfinnee waan ta'eef warra Amaaraa, Oromoo fi kaan biratti baay'ee jaalatamaa ture. Dandeettii cimaa qaba. Yoo barbaades konkolaataadhaan deema garuu of hin tuulu. Xiyyeeffannoon isaa qabsoo Oromoo jajjabeessuu fi ijoollee Oromoo jajjabeessuu irratti ture jechuun Abboomaan sagalee guddaadhaan barreessaa olaanaa gamtaa barattootaa ta'e akka filatame kaasu hiriyaan isaa gaafatii amma lubbuun jiran tokko. Abboomaa Mitikkuu barreessaa olaanaa gamtaa barattoota yuunivarsiitii ta'e osoo jiru bara 1974tti warraaqsi dargii aangootti fide dho'uun deemsa qabsoosaa gara sadarkaa biraatti akka ce'u taasise. Yeroon kun yeroo itti ABO'n dhoksaan wixinee hundeeffamaa dhaabaa itti qopheessuufaa eegaleedha. Baruma sana namoonni akka Baaroo Tumsaa, Leencoo Lataa, Diimaa Noggoo fi Abiyyuu Galataa fa'aa nama 6 ta'anii wixinee adda bilisummaa Oromoo qopheessaa akka turantu himama. Bifuma wal fakkaatuun yeroon warraaqsitti eegalu kun yeroo barattoonni Oromoo kutaalee garaagaraa irraa hedduminaan yuunivarsiitii seenan akka ta'e ragaaleen ni himu. Bara 1973-74 yeroo Baaroo Tumsaa fa'aa
Wixinee adda bilisummaa Oromoo hundeessuu qopheessan abbooman dargaggeessa ta'us maatinsaa qabsaa waan ta'aniif odeeffannoo sirriitti argataa kan ture yoo ta'u, warraaqsi bara 1974 dhoo'ee dargaggoota Oromoo yuunivarsiitii jiranii fi kanneen adda bilisummaa Oromoo hundeessan namoonni akka Baaroo Tumsaa, Magarsaa Bariifaa barattoota yuunivarsiitii wajjin wal qunnamuun sochiin qabsoo finiinaa ture. Dargiin aangoo akkuma qabateen barattoonni sadarkaa lammaffaa hanga yuunivarsiitii jiran baadiyyaatti duuluun hojii dadammaqiinsa uummataa akka hojjetaniif zamachaa yookiin duula eegalan. Zamachaa kanaan barattoonni yuunivarsiitii kutaa Itoophiyaa garaagaraatti ramadamanii duula uummata barsiisuu fi dadammaqsuu eegalaniin Abboomaa Mitikkuu gara kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraatti duule. Galaasaa Dilboofaa gara Nageellee Booranaatti duulan. Abboomaa Mitikkuu karaa Gondoriin Daabat bakka jedhamutti duule. Isa wajjin kan garasitti duule Daawud Ibsaati. Haa ta'u malee abbooman ji'a ja'a duula dargiin labsarratti erga hirmaate booda bakka bu'aa barattootaa waan tureef Finfinneetti waamamuun duulicharraa deebi'e. Abbooman duula hawaasa barsiisuu fi dammaqsuu dargiin labsarraa waamamee akkuma gara Finfinnee dhufeen Baaroo Tumsaa fa'aa hojii deeggarsaa adda bilisummaa Oromoo akka hojjetaniif karaa imbaasii Sumaalee dhoksaan haala mijeessuun gara Sumaaliyaatti isaan erge. Baaroon yeroo sana dhaabbata Yehizbi Dirjiit yookiin ijaarsa uummataa jedhutti qindeessaa fi namoota akka Sannaayit Likkee fi Haayilee Fidaa wajjin yeroo gabaabaaf hojjetus yeroo hedduu qabsoo Oromoo qindeessuu fi daandii qabsiisuu irratti akka dabarsuuf himama. Abboomaa Mitikkuu Finfinneetti erga deebi'ee booda Gadaa fi Muhee Abdoofaa wajjin wal argee Baaroon haala tokko qindeessee jara kana Moqaadishootti erguuf karaa imbaasii Somaaliyaa haala mijeessee namoota ja'a wajjin abbooman gara Somaaliyaa deeme. Yeroo sana jaarraa abbaa Gadaa fa'aa Moqaadishootti waan hidhamaniif isaan hiiksisuuf garasitti ergaman. Namoonni jahan ergaman Abboomaa Mitikkuu, Muhee Abdoo, Damsee Tacaanee, Bariisoo yookiin Ibraahim Kaliilii fi Zakkaariyaas nama jedhamuu fi namni biroo Usmaan jedhamus tureera. Koodii M6 jedhamu tolchanii Baaroo Tumsaa fa'aa Moqaadishootti ergan. Moqaadishoo gaafa ga'an Abboomaa Mitikkuu hidhaa seenee dhimmi deemaniif milkaa'uu didee gara Yamanitti deemanii achiis simatamuu dhabanii akka deebi'antu himama. Yaman irraa gara Moqaadishootti deebi'anii achi immoo tattaaffii Baaroo Tumsaa fa'iin Abboomaa Mitikkuu, Muhee Abdoo fi Damissee Tacaanee bara 1975 gara dhumaa biyyatti deebi'an. Erga Somaaliyaatti deebi'anii booda kora adda bilisummaa Oromoo jalqabaa hagayya 1976 taa'ame keessatti Abboomaa Mitikkuu koree giddu galeessaa ta'ee filatame. Erga koree giddu galeessaa adda bilisummaa Oromoo keessatti filatame hojii dhaaba gurmeessuu fi ijaaruu keessatti qooda guddaa gumaachaa ture. Erga Somaaliyaatti rakkinni isa mudatee deebi'ee Finfinneetti bara 1977 keessa taateen inni hin eegne isa mudate. Halkan tokko abbooman konkolaataa oofee Kaasaanchiisii ka'ee gara mana abbaasaa kiiloo 6 imbaasii Misirii cinaatti argamutti osoo galaa jiru qondaalli nageenyaa dargii tokko isa ajjeesuuf isa hordofe. Osoo inni konkolaataa oofee galgala gara manaa galuu namni dargii ajajaa 50 ofiin jedhu tokko mooraa dargii keessaa itti ba'ee hordofee ajjeesuu barbaade. Osuma dheessuu mana warraa gahee bira hafuu didee konkolaataa keessaa bu'ee harka kennadhu gaafa jedhuun abbooman isa dursee shuguxii baasee bitaadhaan dhukaasee ajjeesee waajjira poolisii dhaqee harka akka kennate hima seenan goota kanaa. Abbooman harka erga kennatee booda qondaalota dargii keessaa namoonni dhoksaan qabsoo adda bilisummaa Oromoo deeggaranii fi Baaroo Tumsaa fa'aa akka inni wabiin bahee ala taa'ee dhimma isaa hordofuuf gargaaruu himu. Qondaalli dargii kun Abboomaa Mitikkuu ajjeesuu kan barbaade inni hojii adda bilisummaa Oromoo akka gaggeessu irratti baree ABO'tti shakkee osoo hin taane miseensa IHAPaa itti fakkaatee ajjeesuuf akka turetu dubbatama. Warri dargiis namichatu ajjeesuuf hordofe jedhanii ji'a 5 hidhamee wabiin ba'e. Abbooman wabiidhaan waan baheef beellama irratti akka dhiyaatuuf manni murtii waamuun hidhaa waggaa tokkoo guyyaan beellamaa geenyan abbooman mana murtiitti deebi'ee itti murteesse. Haa ta'u malee tattaaffii qondaalonni dargii dhoksaan ABO wajjin hojjetan kanneen akka Koloneel Takkaa Tulluufaa tattaaffii gochuun abbooman baatii 4 kan hin caalle hidhamee ba'e. Yeroo abbooman hidhaa ba'u namoonni akka Magarsaa Barii, Baaroo Tumsaa fa'aa qabsoo hidhannoof bosona seenaniiru waan ta'eef abboomanis mana hidhaatii bara 1977 gara dhumaa bahee isaanitti makame. Guyyaa 20 caalaa mana osoo hin turin akkuma baheen gara bahaatti qajeelee qabsoo hidhannootti makamee jedhu hiriyoonni isaa gaafasiisa beekan. Ergasii dirree hidhannoo ABO'n baa Oromiyaatti eegaletti imaluunis hojii jajjabaa hojjeteera. Yeroo dhuma sana dafee bahee karaa bahaan waraanatti makamee osoo inni dirree bahaatti hojii jajjabaa hojjetu Baaroo Tumsaa ajjeefame. Hooggansa adda bilisummaa Oromoo keessaa nama jabaa kan ture Baaroo Tumsaa du'uun ABO'tti rakkoo uume. Boodarra namoonni akka Abboomaa Mitikkuu fi Magarsaa Bariifaa waraana deebisanii ijaaran.
yeroo qondaalonni adda bilisummaa Oromoo du'a Baaroo Tumsaarraa bayyanatanii waraana ijaaruu eegalan Soomaaliyaan duraan ABO ofirraa dhiibaa turte simachuun ABO'dhaaf waajjira bante. Gama biroon ammoo ABO'n yeroo sana Suudaan Kaartumitti biiroo banatee ture. Warri Kaartum jiran Leencoo Diimaa Xahaa Abdii faa Moqaadishoo dhaqanii hooggansa adda bilisummaa Oromoo Moqaadishoo akka dhaqu yeroo ergaa itti ergan karaa Ogaaden keessa otoo hin bahin Shinniga bakka jedhamutti abboomaa dabalatee namni 10 bakka tokkotti akka dhuman seenaan qondaalonni adda bilisummaa Oromoo shiftoota Soomaaliyaatiin itti ajjeefaman ni agarsiisa. Abboomaa Mitikkuu yookiin Abbaa Xiiqii marsaa jalqabaa dhoksaan Baaroo Tumsaa namoota koodii iccitii M6 jedhuun Soomaaliyaatti erge keessa ture. Marsaa lammataa ammoo karaa Ogaaden miilan qaxxaamuruuf qondaalota adda bilisummaa Oromoo kanneen akka Magarsaa Barii yookaan Bariisoo Waabee, Gadaa Gammadaa yookiin Damissee Tacaanee, Iggazuu Bantii yookiin Doorii Barii, Umar yookiin Falmataa, Faafam Dooyyoo Irraanaa Qacalee, Marii Galaan Dhaddachoo Boruufaa wajjin gammoojjii Soomaaliyaa keessatti hafe. Du'a Baaroo Tumsaatti aanee adda bilisummaa Oromoo irraan miidhaa guddaa kan ga'e hooggantoonni isaa 10 bakka tokkotti dhumuu isaaniiti. Dhaabichi dhumaatii hooggansa isaarraa kan ka'e caba isa mudate irraa dandamachuuf yeroo dheeraa akka itti fudhate qondaalonni dhaabichaa yeroo garaa garaatti yoo dubbatan ni dhaga'ama. Abbooman Gadaa Gammadaa wajjin keessumaa erga Soomaaliyaatti jalqaba hidhamanii bahanii biyyatti deebi'anii hanga bakka tokkotti dhumanitti xiiqii guddaadhaan dhaaba adda bilisummaa Oromoo irratti humna guutuun hojjetaa turuu seenaa isaaniitu hima. Abboomaa Mitikkuu akkuma maqaan qabsoosaa Abbaa Xiiqii jedhame nama xiiqiin guutamee hojjetaa turee fi dandeettii cimaa qabu ture jedhama. Dandeettiin abboomaa namoonni isa waliin baratan saboota biyyattii garaagaraa keessaa dhufanillee dhugaa akka ba'aniif himama. Fakkeenyaaf ministeerri muummee duraanii Itoophiyaa dandeettii abboomaa Mitikkuu nama dinqisiifatu ture jedhama. Mallas Inumaatu bakka abboomaa Mitikkuu jirutti hin dubbatu ture. Abboomaan nama Laggasaa yookiin Mallas Zeenaawiin faa jala haasa'uu hin dandeenyedha. Xiiqiidhaan waa hojjechuu jaalata. Abbaa Xiiqii jechuun humna tokko yookiin humna waraana adda bilisummaa Oromoo tokko Harar irraa fuudhee Amboo gara Waddeessatti dabarsuu keessatti shoora olaanaa taphate jechuun umurii gabaabaa jiraate keessatti waan seenan isa yaadatu hojjechuu isaa fi osoo lubbuun jiraate nama Mallas Zeenaawii faa caalaa beekumsaa fi dandeettii biyya gaggeessuu qabu akka ture kaasu jaallansaa gaafasi. Gaggeessitoota adda bilisummaa Oromoo Shinnigatti dhumanii fi Eebli 15 guyyaa goototaa jedhamuun yaadataman keessaa tokko kan ta'e abboomaa Mitikkuu yookiin Abbaa Xiiqii nama umuriin xiqqaa ta'uu akka hin oollee fi yeroo ajjeefamu sana nama ganna 32 akka hin caalletu dubbatama.